makiinaan tokko takkaata kiti biyya keenya keessatti yakkan dhabu beektaa namni wal ilaalee waa hojjeta hiikamni hodhamuu nu gaafata keenya hoo sanirraa maal barata maa anuuri maadhaa akkamitti naas yaarraa hordoftoota hundaa haala habiibika man nuuril hudaa assalaamu alaykum wa rahmatullah gaafis gaafata namni tokko yoo hojjetu biyyaafi ofiif hojjetataa ofii hojjetachuu keetu biyyaa ta'a yoo qaama mootummaa keessa jiraatu namaaf hojjeta namni wal ilaalee waa hojjeta moodeeluma qaba nuti moo biyya biraan qabnu biyya keessa jiru biyya kan ummanni nu qabnu ummatuma kanu ummanni isuma nu miidhuus isuma miinus kanas isuma miidhaa jirruu fi isuma nu miidhuu kana kanuma keenya amma naggaadiin kun shufeeriin alama laalessuudha waan tiraafikiin tokko hundaa miti gaala tokko makiinaan tokko takkaata kiti biyya keenya keessatti yakkan dhabu beektaa maaligaa shufeeriin haasoftu waan keessatti makiinaa hojii hojjetu silaamuu makiinaa hojii hojjetu raamata godhame makiinaa hojiin hojjenne faada bu'oyyee amma namni kuni maaliif akkas walirra godha maaliif rahmata dhabe walqoonnee wal jibbine waggaa dhibba hojjetamee dhufe hadhan jalqabne rimaadha tolchamaa dhufe akka nu wal jibbinu tolchamaa dhufe bara waggaa dhibba guutuu akka wal jibbinu hojjetamaa dhufe rimoofneetiyyi inni sun ammallee dhalanne silaa wanni hojjetamuu qabu beeraawii wanni kun waliif ilaa irra kana jedhamee walitti himamee kan silaa wal biraa gallu malee inni kun hin fayyamu dafee karaa dheeraa nu gaafata karaa dheeraa kaleessa miidiyaa wayiitii irratti argitanii jettu uummata Iraan akka silaa Iraan ni qabdi jedhan uummanni guutuun ni ba'e hin ba'e keenya hoo sanirraa maal barata yoo kooti jedhe silaa tu biyya kooti biyyi kun kooti na qabdi siin qaba silaa jedhe rakkinan gurguran nu gaasilaa rakkinatti ba'aan ta'an rakkoo irratti ba'aan taanu jennaan ati isaa miti bara kuweetiin jidduu kana fiinis maaqabee sifachi jilaarti biti warri basra warri kuufa warri basra maal akka godhan beektaa guyyaa 3 arfan darbe kana keessa gaafa mootummaan gaafa maaqabiin kun ka'ee biyyi nagaa ta'e nuu kaffaltan jedhee uummataa liqii liqeessa gaafa sana warri biyya koo jedhee akkana boo dhaggeeffadhoote har'a waan qabdanu mana galtanii jirtu sababa waraanaati gaafa argattan nuu kaffaltanii jedhanii wallaahi liqii liqeessan kunoo kuweetiin gaafadhu waan itti jirtu uummata lammiisaa gaafa fayyitan gaafa waa argattan nuu deebistu arra ijoollee wajjin rakkattanu jedheetiin naggaadeen gurguddaan magaaziniidhaa qabeenya ofii gabbaasee galmeessee kunoo hoo kana fudhu gali waan baatii tokko nyaattu waan baatu hoo keenya suuqii isa sila jiru dabalee isuma suuqii jedhatu isa duraan jiru dabalee isuma magaazina isa gurguran nanu adda duroomna carraadha rakkataa arganne beelaa argan isumaayyuu immoo maa nadaajii yoo dabale kan nadaajii qofarran kaatanuu waa tu nadaajii ta'e bar waan gurguramaa jiru sila agarte waan daka sanaa jiru qaamni bulchu sila arge waan ummatatti hundinuu kallattiidhaan iyyee ergama qabatee akka waan deemaa jirutti takka naggaadee rakkataa biyya ofiitiin rakkataa uummata ofiitiin duroomu sakkaara geessitaati maali zulmiin kana fakkaatu ati isaa Iraanii maali na haasoftaati waan daldaltoonni magaalaa kana keessaa jiraattotaa waliin jiru inni kiflaa garii tiraanispoortii waan inni ittiin jiru si galee taarifa mootummaa dhos ummanni bornan fe'u jedha taarifa mootummaa yoo tiraafikiin qabee gaafate sinimu maaliif jennaan haala yeetiyyi isatu xalaata ta'a yoo dhugaa softi xalaata ta'a diina ati diina keetti dummaata waan tiraanispoortiin ittiin jiru waan naannoo booranaa kana keessaa hojjetamu waan naannoo keessatti naannoo xarafa kun madda walaabuu jedhii asii kun goree jedhii naannoo asoosaa jedhii naannoo xarafaa kana kun arbaa mincii jiinkawan waan naannoo sanaa hojjetamaa jiru anuurii maadhaa akkamitti naasee argatudha. Isumaayyuu waa meeqatu iyyuu bara wacaa keenya jira akkilooti itti waliin jiru kun bareedduu miti foolii galaatti hiikamni hodhamuu nu gaafata yoo hiikamte malee waan bu'uura akka waan badee fakkaata waan hiikamni hodhamu qofitti jiraata haa ta'u malee immoo lola isa hawaasa miskiina irratti baname kana isa keessanii walitti banne kana qaamni dubbiin ilaallatu fure haakimii barbaade dubbiin ani ifatti rakkina himna malee marfee isaa kan jiru kenneen kan jiru garuu dhukkubni akkanaa jira dhukkubni akkanaa moo biiroo keessas jira hojjetaa aarsuun hojjetaa sa'atii kana maraachuun ilama fakkeenyaaf yeroo amma fakkeenyaaf nigdii dabaltu kana hojjetaa mootummaa tokko mindaa amma fedhii argaa ta'e inni mindaadhaan bitamtu mi'ammame kiraayii manaa kaffalee yeroo ka'e atamma
warra farankaa qabdu warri farankaa qabu dabalee bisa rakkoon qabu. Yeroo dabaltummoo mindeeffamaa namni mindaa nyaatu tokko mana kiraayii kaffalee kan ijoollee kaffalee kan mana barnootaa kaffalee geejjiba kaffalee jinni kaffalee naanni ka'e. Wanti harkattafu maaltu hafa ijoollee dhaqaa. Damoozini kootu nyaatamin dhuma liqeeffata biiroodha. Akkana jira sisteema miti maa liqeeffateeti innaajiin ga'u dhumaadha nyaatamaadha. Walii yaaduun kan inni argamu kaa si galee gaafati biyyi kun ikkooti hawaasni kun ikkooti hamaa koo hamataa kooti rakkataa kooti gaafati jette immoo inuma wal'aa nama beeki gala. Gaafa si galti gaafa kam gaafa inni rakkisaa jiru kunis qaama kooti. Inni ba'aatti ta'e kunis qaama kooti. Anuma inni rakkachaa jiru. Rakkoo waggaa dhibbaa sharrumaa walirraa baraa dhumne kun kanatu iyyuu dagaagee gad dabarfatee deemaa jira. Dhukkubni kun ilmaanittis akka inni hin seenne har'a maal gochuu qabnaan dhalootaa addaa qabdi jechuudha. Maal gochuu qaba? Dhaloonni addaa waan kana sirreessuudhaaf namooma qaraayessuu qaba. Bar nama taanaan namooma barraan as teessee isee Iraanitti miidhamaa jiru laalatta. Gaafa namoomni sii galee lola ummata gazzaa laalatta. Gaafa namoomni sii galee beelaa ummata rakkoo ummata fincilaa ammaa gabaa keessaa jalqabe beektaa warri Shri Lankaa wanni ittiin cabe beektaa Shri Lankaan akkana godhaniiti bara gabaa keessaa iyyee rakkataa ummata akka sana jiru aarsanii ol kaasanii ummata Shri Lankaa irratti hiriira baasifatanii jennaan biyyi cabe tokko warri Maadagaskar akkamitti cabe akkasuma cabe Shri Lankaa Baangilaadesh akkamitti cabdi maal hawaasa kan addunyaa kana keessuma jirtaa miti ofii amma wanneen kana jedhuu fi maslahaadhaan warra gubbaa jiru sana ilaallatti ilaa qorachiin kan jiru ummata modaka sana waan naggaa warri silaa carraa qabna jedhee farankaa kana yeroodhuma rabbi sirka galche malee borki sirkaa fuudhamaa bara yeroodhumaaf sirka teessii farankaan bara hin deemti abbaa qabdii bara maan irratti jireenyi hin jalqabne jiraatamaa dhufeem akkamitti dagatta gaa innoo jiraatamaa dhufe waan irratti hin jalqabne kanuma jechuu barbaanne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadan nama satti waaqindeessummaaruu wamti shirkee ga'uun jedhu kan hin naaru.